Mikinaatu viidiyoo kana agartaniitu. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota sifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi baraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Biyya keessaas biyya alaas warri jirtan. Warri sagalee koo kana dhageessan warri mana kana faraatatan like share subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Tole anaa dhufu baga nagaa dhuftanii bagammoo ayyaana bara 2018 jala bultii qaamee guyyaa sadaffaa ittiin isin guyyaa arfaffaa ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Tole egaa viidiyoo keenya immoo qabannee dhufne irra gaara. Maal goona ree? Nume hojiin keenya bakka akkanuma hojii biraa hin qabnu. Dhugaa dubbachuudhaaf Itoophiyaa bulchuun kan dassaalaችሁ ማለት ይሄ ለኢትዮጵያ ሙሉ ነው ለይብስ ነው የአንድ ሰው የካን የአንድ ስቴት አይደለም የሁሉ ሰው ነው ደግሜ አሁንስ የኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ እንኳን ደሳላችሁ እንኳን ደሳለን ምክንያቱም ይሄ ማለት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ትልቅ ዋጋ ያለ ነው ታውቃላችሁ አይደለ ዋጋ ግን ጋማርፍ ኩኒ የሮትኩትኩ ሃፉሜ ምክንያቱም እትመንደበል ማለ ቤክ የተነመደ ቹላ ከናፉ ሁንዲ ከሰኑ በገገመደን ሲንጀቹ ባርባዳ ምክንያቱም ዋንቲ ኩን ቱርቲ ወጋ ኩዳፉሪ ደጣቢ ወጋ ኩዳፉሪ ዋጋ ሜቀቱቲ ከንፈለሜ ልቡ ዳላ ነማ ሜቀቱቲ ዳባሜ ሂዳሱን ረትሊ ነሞተ ሜቀቱ karaa sababii ashaa minaaminiitti lubbuu nama baay'eetu dhumeera akkasumallee dhugaa dubbachuudhaaf sababii bishaan sun irraatiin kan ka'e uummanni Gibxii fi uummata Itoophiyaa reeloo lagisee wanti kaasan lubbuun dhala nama baay'ee hamma kana jedhamne irratti du'eerachuudha garuu wanti hundumtuu immoo yeroo qaba galata waaqayyoo kunoo yeroo isaa eegee har'ammoo xumurameera baga gammaddan isin jechuun barbaada maaliif jennaan dhugaa dubbachuudhaaf turtii waggaa 14 jechuun wanti kun gizee meeqa kan jigee namoonni yaadattame dhugaa rabbii gizee ani gizee elementary baradhu jechuudha wanti kun kan jammare uummata irraa birrii sassaabaa turan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf amma har'aatti uummanni birrii kaffalaa ture waa'ee laga hidhaa abbayyaatiif jechuudha garuu galata waaqayyoo kunoo dadhabbiin uummataa dadhabbiin mootummoota keenyaas galata isaa ija argateera har'a kunoo hundumtuu gammadee kaleessa guyyaa irraa kana eebba lagichaati jechuudha waaqayyoo galata haa argatu dhugaa rabbii kan kanattiin nama hunda ga'e akka Itoophiyaan gammadu kan godhe akka Itoophiyaan addunyaa kana irratti beekamtu kan godhe eenyudha waaqayyoodha jechuudha kan eenyumtu harka keessaa qabu jechuudha kanaaf baay'ee tokko gammadee jira jechuudha wanti kun bu'uura dhala namaa yookaan bu'uura ilmoo Itoophiyaatiif isa guddaa kan ta'edha jechuudha bishaan kun maaliif kanaan dura karaa bishaan kana biyyoonni garaagaraa hedduutti fayyadamaa turan fakkeenyaaf biyyoota Gibxii yoo fudhattanii yookaan Misir biyyi kun waggaatti yeroo sadi jechuudha kan isaanii nyaata hojjetatan jechuudha yookaan oomisha galii alaa kan isaan dalagan jechuudha sababii maaliitis sababii laga kanaati jechuudha garuu kanaan booda lagdi kun gara Itoophiyaatti deebi'ee Itoophiyaan haala gaariin oomisha ishee akka isheen hojjetachuu dandeessu waggaatti 3 hojjetachuu akka dandeessu kanaan booda mirkanaa'eera jechuudha dhugaa rabbiiti Itoophiyaan karaa bishaaniitiin garuu jiraatus illee baay'ee miti jechuudha maaliif kunoo biyyoota garaagaraatu biyyoota guddatantu itti fayyadama waan ta'eef jechuudha har'a garuu galata waaqayyoo hundumtuu xumurameera kuni dadhabbii eenyudha dhugaa isin jechuufi namoonni seenaa kana beektan yoo jiraattanii laga kana Itoophiyaadhaaf wanti kun kan malu lagdi abbayyaa kun kan malu akka godhamu kan taasisee wani abin doctor mallas zeenaawii ture jechuudha zeenaawii jedhama mitiire mallas ture jechuudha mallas aarsaa guddaarratti kan falee jechuudha egaa biyyoon foon sadaadhi adugu akkamii lubbuun sadaadhi aduguudha inni kun amma boqoteera inni immoo fuudhee gara Hayilee Sillaaseetti dabarsa Hayilee Maaraam doctor Hayilee maaramidha Sillaaseen jirubbo isa jechuudha isatti dabarsee innis immoo amma tokko ofii jechuudha inni immoo gara doktora biyyitti dabarsee jechuudha gartanii wanti kun taraa step by step dhaan dhufee jechuudha hundumarraa hundatti darbee jechuudha har'a garuu kunoo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf inni kunis aarsaa guddaa irratti kanfalee lagdi kun akka xumuramu taasisee biyyoonni hundumtuu gammadan taasifame kunoo dadhabbii nama hundumaayyuu ija argateera jechuudha innis dhugaa rabbii kunoo gatii guddaa itti kanfalee akka xumuramu taasisee jechuudha kunoo xumurameera jechuudha galata waaqayyoo kanaan booda uummanni Itoophiyaa akka kaleessaa sun rakkatu jechuudha yoo waaqayyo nagaa buusee uummata Itoophiyaa keessatti Itoophiyaan muluunuu waan barbaade hojjetee jiraachuu akka danda'u abdii qabna jechuudha kanaafiyyuu dhugaa dubbachuudhaaf miira doktora biyya agartanitti hundumti keessanuu dhugaa isiniin jedhamu miira isaa adii salaaleen akka fa'ame jechuudha maaliif beektanii dhugaa isiniin jechuuf lafa kanarratti
wanti ilma dhiiraa boosisu mee ilaala dhiirota hedduu yoo ilaaltan wanti ilma dhiiraa boosisu jaalala. Ilmi dhiiraa xiyyitiidhaaf hin jilbeeffattu, lolaaf hin jilbeeffattu, beelaaf hin jilbeeffattu, waan kamiif hin jilbeeffattu. Garuu ilmi dhiiraa jaalalaaf jilbeeffatti. Mee hedduu seenaa namoota hedduu ilaalaa duubatti deebi'aati. Dhugaa Waaqaa isiniin jedha. Jaalalaaf jecha meeqatu of balleesse, meeqatu dhiiga isaa dhangalaase, meeqatu imimmaan isaa kana buusaa oola. Jaalala jechuudha. Kanaaf miira Dooktor Abiyyi gaafa laaltu moo jechuudha. Jaalalli inni saba isaatiif qabu namni kun nama lola keessa ture, waa hedduu keessa ture, sammuudhaan nama fagaate, karaa hundumaan nama fagaateerudha. Nama bo'uu miti. Isinii galee garuu jaalalli biyyummaa isatti dhagahamnaani imimmaan inni buuse dhugaa Waaqa. Kuni jaalala biyya isaaf qabu, jaalala inni Itoophiyaaf qabu agarsiisa. Dhugaa isiniin jedhaan jaalalli Itoophiyaadhaaf qabu agarsiisa jechuudha. Kanaaf ilma dhiiraa kan jilbeeffachiisu yookiin ilma dhiiraa imimmaan kan buusisu yoo jiraate jaalalaan alatti homtuu hin jiru jechuudha. Dhugaa Waaqa. Baay'ee tokko garaa nama nyaata jechuudha. Maaliif hojjettanii lakkaa jaalalli ati biyya keetiif qabdu karaa kanaan ibsama. Miira nama suni. Argitanii? Kanaaf dhugaa Rabbii ammallee dabalee baga gammaddan jechuun barbaada. Maaliif jennaani kuni kanarratti dhugaa isiniin jedhaani lubbuu namoota baay'eetu dhabameera. Uummanni karaa baajataatiin karaa hedduudhaan wanta kanarratti aarsaan kan kaffalameera. Karaa hedduu aarsaa irratti kaffalameera. Dhugaa Rabbii aarsaa gurguddaatu irratti kaffalameera. Garuu galata Waaqayyoo kunoo har'ammoo xumurameera. Namoonnis uummannis beekaa wallaalaa xiqqaa guddaanis akka dadhabetti hin hafne. Isinii galee akka dadhabetti hin hafne hundumti isaayyuu jechuudha. Hundi isaayyuu ija argateera. Waan hunduma dursa immoo Waaqayyoo galateeffamuu qaba. Kan badinsa hedduurra, nyaatamuu hedduurra. Bishaan kun ikkoo wanta isinii galuu qabu laga guddaadha. Itti seenanii hidhuun baay'ee ulfaataadha. Bishaan qabdee dhaabuu hin dandeessu. Garuu kana keessatti maal hubattu beektanii? Gargaarsi Waaqayyoo isaan faana jiraachuunsaa. Haala bishaan hidhamuu hin dandeenye keessa dhaabatanii bishaan hidhuu isaanii gargaarsa Waaqayyoo isaan faana jiraachuusaa fi yeroo hundumayyuu saba Itoophiyaa faana Waaqayyoo jiraachuusaa kanarraa hubanna. Dhugaa isiniin jedhaan. Ana kanaa galetti jechuudha. Maaliif jennaani ofii keessa ilaalaa. Wanna fedhe soo ta'e bishaan keessa dhaabattee dhoqqee maal gochuu hin dandeessu. Yafallagee waan tokko gochuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif kun immoo bishaan xiqqaa miti bishaan hamma kana ga'uudha waan guddaa kanadha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kun gargaarsa Waaqayyoo taanaan gaafa sabni Israa'eliin gaafa saboonni Filisxeemonni saba Israa'el gaafa ari'anii akka macaafa qudusii irratti sabni lagdi yookaan galaanni diimaa gargar hirameetu bishaan kun lafa gogaa ta'e isaan ceesise. Maal isiniin jechuun barbaade beektanii? Waaqayyo waan hundumaa akka raawwatu beekamaadha. Wanti hundumaa harka isaatiin uumame ofii uume waan dadhabuu hin qabu. Kun fedha Waaqayyoo taanaani akka bishaan kun hojjetamu akka sabni kun ittiin gargaaramu fedha Waaqayyoo taanaan namoonni hojjetan sun keessa dhaabbatanii hojjetan malee otoo gargaarsa Waaqayyoo miti ta'ee fi fedha Waaqayyoo miti osoo ta'e hin ta'u jechuudha. Kanaaf kana isin jechuun barbaada. Viidiyoon kun irraa asuma irratti haa ga'u. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isin jechuun barbaada. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Isin jaalladhaa.